Oromoo yeroo jedhanii fi Oromiyaa yeroo jedhan Oromiyaa jechuun haala kamiin ibsama? Oromoo jechuun haala kamiin ibsama? Oromiyaa fi Oromoo jechuun Oromiyaan lafa guddaati, Oromoon abbaa lafa saniiti. Abbaan lafa sanii kun bulmaata qaba. Oodhaan bula. Oodhaan. Oodhaan bulu odaan caasaati. Oromiyaan mana isaati. Oromiyaan biyya isaati. Oromummaan qaama isaati. Beeksisa darana deebi. Oodhaan bula. Oodhaan bula Oromiyaa irratti. Oodhaan bulu jetti siin jiru kana dhiichifni isaa oolu. Qoriin nyaata isaa oolu. Barcumni isaa oolu. Lafti isaa Oromiyaadha. Manni isaa Oromiyaa. Odaan isaa caayaan isaa odaan inni Oromoo. Inni Oromoo. Oodhaan bula. Oodhaan Oromiyaa irratti. Oodhaan waayyuun beekumsa ooti lamaati. Hoggaa Oromoo kana zamana saalii keessa Isaa jira Oromoo. Nabi Allah saalii irraa diin kana fudhate. Waaqa tokko jiru. Oromoo tooyida. Nama diin beeku. Waaqa tokko jechuun gaafa fudhate nam saddeeti saalitti amane. Nabi Allah sadiitti gaafa amane nam saddeet. Oo godheeti. Nama saddeet nama akeeka baase ammansa. Nabi saalii kun as keessa taa'ee qilleensa guyyaa saddeet jecha afuufamte asin baay'inni. Diin jaba. Jarri saalii kun waan itti cabee gaala qalee. Gaala qaleeti labbiin kilaaseera kana. Oromtichi gaachi dhufe loon qaluuti. Bakti nyaachuu malee, haduu nyaachuu malee. Oromoon waaqeffataadha, waaqeffataa hin qabu. Waaqeffataa waaqa tokko jira. Diinni inni qabu immoo oohan kan saalii na beellaa saalii irraa fuudha kana. Kanaaf maal dhiichifsaa oo qoriin nyaata isaa oo barcumni isaa oo caayaan isaa oo akkatti diin kana qaba. Oromiyaa kana diin kana qaba. Uummata diin qabu. Waaqa tokko jee rabbi tokko qabu bara. Ka shirkiin qabne bara. Kana gara yuuti duulanii diinni isaatiis. Ka Mahammadiis. Ka Muusaati itti duulee cabsee jechuudha. Akkasitti kaan Isaa ta'e kaan ka Muusaa ta'anii kaan ka Mahammad ta'anii malee diimataa isaa qaba Oromoo. Tanaafi waayyuun malee diinsaa san keessa jirtu Oromiyaa Oromoo Odaa barcumni isaa dhiichifni isaa Tumaan bishingaa jeen. Jechuun waan laafni. Jechuun waan fagoo wala. Uummata Oromoo kana uummata biraa fi addunyaa kanarra jiraatu maaltu adda isaan godha? Wanni adda godhe gara laafinaa fi jaalala qaban. Takka wanni gara laafinaa jaalala fidaa diin kana. Namni diin hin qabne beekumsa hin qabu. Waan beekumsa qabne lafa bareedduu barbaadaa turan. Gaatu asii eenyu waaqaa dhaqeen Jimma Wallagga Jimma gamanaan asiin Wallagga achiin baaburaati asiin Jimma. Saata keessatti akka dhuftu akkasana. Bishaan kun gataadha bishaanii baha. Beenu guddaan kun asii keetiin sagatti. Maa sagadda jaan. Jaarsa dachii sana qabe. Takkaan immoo saganni garraan sagaddaa nyaata abbaa keessatti. Jaarsa dachii sana qabe. Beekumsa dachii bareedu harka naqe. Beekumsa ni beekaadha. Dachiin Amaaraa gammoojjii. Dachiin Tigree gammoojjii. Waalee gammoojjii. Tana laalu qaba namni. Jaarsa kun beekaadha moo laalaa beekaadha nama diin qabu. Diin isaa kun tanaatu oodhaa. Akkana fi gootee gaafa ijoollee cittee mirga jira baay'ee jaalla. Gaafa ijoollee akkanuma ceenichi ta'u loqonnee cittee mirga jira baay'ee. Nama maal dawlummaa keessatti siyaasa barsiisa. Hellemaa jenneetti mana daddarmaatti leemaa hel dicaa jenna. Miliki dalagii kana godhe jaafee
deebi'ee ijoollee asiin na baasi hin baasu asiin na baasi hin baasu asiin na baasu humnaas daa'ifadhu. Maal sirreeffata? Bakka laalii jinnaan humna horii buqqayyuu laafiniidha. Oolagaa waayyuun isaa uuma jedha waayyuun baasii hin waliin fite ijoolleen sun oogooteen qabaatu akkasitti siyaasaaf lola humnaatiif ijoollummaa keessa barsiisee fite Oromoo. Wanni Oromoo dhibaa jiru ijoollee saayinsii Awurooppaa barsiisee fi ijoollee nama saayinsii Oromoo bareedu rakkinni Oromiyaa irratti jiru kana. Isin kan immoo saayinsii Awurooppaa bare kun waa'ee Oromoo beektan gaafa Oromiyaa waan qabdan beektan maatu kan jiran beektan asuma saayinsii Awurooppaan akkana Isiyaan akkana jira. Abbaa isaa danda'a waan ta'eef beeku. Rakkinni nama baratee kan. Bakka qaba. Namni biyya isaa dura barbaadu. Biyyi ishee maal qabdi? Nama jeetu waan qabsanitti rafaa bara. Waan qabsanitti dalagaa lafaa kaa'aa bara. Hin beektanii barma ijoollee nama waliin cimku jechuudha. Waraqaa adii fi yaa'i waraqaa adii fi kompiitara. Alagatti hidhamuu dadhabdan Oromootti hidhamuu dadhabdan. Tanaan nu rakkisee rarraanee akka rakkoo guddoo. Guddoo amma wanni sammuu cimqaa kayaasaatti. Namni silaa Oromiyaa jiru beeku bartoota kaayyatti. Tuuttaa kaayyattu barbaachisa akkatti miliyoona taatu. Oromiyaa kaayisaa. Tuuttaan kaayyadhu beeku Oromiyaan beekne bara albii hin qabu. Albii hin qabu rabbaa. Biyya isaan barannee bara. Biyya ammaa baratee barnoonni itti nurraa wal'ee. Kun baramu qophaa jechuudha. Kun baramu. Biyya isaa bahee bara qofa. Biyyi isaa magaalaa miti. Baadiyyaa isaa qabu. Namni lafa as keessaa waa qabu. Akkam namni biyya isaan beekne biyyi bulchaa akkam ammarra guddaan bulchiisee Oromiyaa rakkummaan qorsumarra wal fixuu takkatoon harkaan ga'a. Guddoo qabataan agarre waliin garee hin baranne. Guddaa akka manguddootti waa yaadnu waan kana nu kanallee silaa nu barsiifne dhaamsa bareedaa. Namni arra biyya keenya baadiyyaa qabna. Gaara keenya keessa waa qabna. Lafeen keenya lafa sana keessa jirti. Lafee sana mul'isuuf dalaguun keessaa waan arginu amma rakkinni qabdu kan jaarsaatti hin dhaamu. Hojii nyaachuu malee hojii dalaguun beeku. hojii nyaachuu malee hojii dalaguun Hin beeku. Hola jimaa hola ama hojii nyaatta haraamii bara namni osoo hin taane hojii nyaachuun haraamii bara ol qaba. Wal nyaachisuun ammas wal kuffisuu bara. Namni dhugaa beelee halkan afurtama akka bulteetti aaroon shum haatee jiru. Arbaa gisee ወይ አራት ሺህ ጊዜ ተዘራራች ተበሻም የኳትራ ሁሉም ሺህ ጊዜ ሁጋሽ ለተማት ማነው እቺ ወዲህ ከዚህ ዘይት ሰማ ከየት ጋቲ ትጭ ጥይቅ ሰባት ቁጥር ነው የኳ ቁጥር ተርባበር ጥይቅ ዳይቱ ጎቴ ድንገተኛ ወልሽር ለወል እንደ ደቀብና ነው ዳዋ ወልፌና ፈቃና ወልሽር والنمي وججاج وجرب درب أما كنان بيجي هربجن كنا عدات درجان شوان سبلا وان سبلاسن وان انتان كوسو أما الجماع جلو هربجت إيمان جان كوب هربجت أنا كذا جمال هربجت بيجبرت أبي دين كابد مالين بلد سجماع أفغانستان بيجبرت بيدين كابد مالين بلد شاشيش ربي وان غاري كلمة قرا يو كتاب محمد درجة المرون درجة جيسي ميكا كيس أولا ميكا كيس أولو را بكنا مسر رجل أولو أولو ماندي أول ماني مفتي ساجد أول ماني مفتي ساجد هنا ما جت ولا أبجد ربي متى خلنا نقول متى نكون سيأتي توادلك نادر يشاف تيسمع لي يوم كنا ما دلقوا ليش ما يني مرة دلقوا قال كذي فاكس سكان ما قبل تندرين نيادي سلاسة كالتا زينة كنا هيك بك أول ما نمتيسا نمدرك بتقول دلقا جويسي nama wani nama guda daraga
Ogummaa baranii. Darummaa baranii talaata. Oromiyaan bar lafa biroon caaltu maaliin caaltu? Uummata abbootiin nyaatti dalagee bara. Abbee jimaa dhaabee barsaa fi dhaabee bishaan itti qajeelchee hojjetti ooluun teessa. Ogaazeen dha abbaan ogaazeen daleeni qilleensa kan isaa basa. Maaliif Oromoo akkasii dareetti kaasan? Waan gabrummaa irra jirtu amma bira nyaachisu tara sadii dareetti. Amma nyaachisu tara sadii dareetti. Jaallaa biyaataa. Inni belaa biyaataa inni saxaa qabu jarri. Abang keenyatti Oromtichi waan kennu dhabe waan nyaata dhabe waan namaa kennu dhabu. Dukannine maaliif jabinaan dhufne jechuudha. Jaboo abbaa keenya darsu ta'uu qabnatti. Ammayyaan meeshaa ammayyaan daraguu. Industiriin qabnu lafa sana qabnu miti lafa sana daraguu wal dirisiisuu kanoonni barbaachisa. Bahee hayyoonni Oromoo gaggeessee waraqaa Awurooppaatti miti. Amma yoo silaasaa ke yuunivarsiitii Sidirkii san fuula gama dhiyaatiin deebisa. Gama bahaa deebisa. Jijjiirama qabdii kan jiru.